Bisu eebbifamaa hundumti keessan obboleettii koo Addimeetti akkasumas immoo warra wajjin hojjettanis naaf heeruu keessaniif eebbifamaa Waaqayyoo dachaa isin haa eebbisu. Waaqayyoof galanna ta'u abbee Waaqayyoo si haa eebbisu warra kadhachaa turtan hunduma keessa Waaqayyoo isin haa eebbisu. Guyyaa irraattis sagalee Waaqayyoo waliin jirannaa gooftaaf galanna ta'u hin kadhanna gaa jalqaba. Waaqayyoon kadhannaa xiqqoo ishee kadhanneetu eddasii boodaa sagalee Waaqayyoon moo'irannaa hundumti keenya Waaqayyo fuulduratti gad of deebisnee hafuura Waaqayyootiin akka gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jedhee yeroo darbe barachaa turtan garuu ani sagalee Waaqayyoo akkas jedha kan dheebote yoo jiraateef gara koo dhufuu burqaa bishaan jireenyaattis immoo dhuguu burqaan bishaan jireenyaa immoo garaasaa keessa hin burqada waan ta'eef eebuudhaan dhiyaannaa Waaqayyoon nutti dubbata Waaqayyo harkaa waa furannaa hafuura Waaqayyo keessa taaneetu Waaqayyoon ati na tuqi ati natti dubbadhu harki kee ayyaanni kee hafuurri kee naa tuqu inni akka namicha jaamaa sanaa na bukkee hin darbin arra na bira hin darbin. Hallelujah. Rela bashira labori la abos nabukke indarbin afura qulqullu atina tuqi afura qulqullu atinatti bu'i afura qulqullu ati hidhaa koo hiiki afura qulqullu ati ija koo naaf banenname ija afuraa keenya Waaqayyo akka nuuf banuuf namichi sun maal si godhonnaan ija koo akka tilaabantuun barbaada agartuu koo naaf banedhe galgala kana agartuu afuraa agartuun ni keessa akka nuuf banamuuf maqaa Yesuus Kiristoosin hin kadhanna hundumti keenya. Amen. Hallelujah. Waaqayyo nu tolirraa fagoo jira malee Waaqayyo hunduma keenyatti orra waammachuu dhufanitti reeskaa porii la aboo shiirra laborii la aboos orra tuqamuu barbaadanitti orra waammatanitti orra na tuqanitti Waaqayyo hunduma keenyatti lafa lama jirrutti hunduma keenyatti dhiyoo jira Waaqayyo. Amen. Hallelujah. Reeskaa porii la aboos afuura qulqulluu tuqi afuura qulqulluu natti bu'i afuura qulqulluu na keessa darbi afuura qulqulluu ija koo naaf bani afuura qulqulluu jireenya kootti bu'i afuura qulqulluu na argadhannaan yeroo kanatti reelaa baashirra laborii la aboos afuura Waaqayyo sin kadhadha afuura Waaqayyo hidhaa namaa kan cirtu dhukkubatti kan nama fayyistu jaamummaatti kan nama fayyistu. Amen. Kastu afura Waaqayyo afura Waaqayyo afura Waaqayyo reska pori la abo shirra labori la abos afura Waaqayyo suwama afura Waaqayyo suwama afura Kristo suwama afura abdi suwama afura maqaa Yesuus Kiristoos galgala kana inni na teellaa dhufu abiddaaf afuuraa isin cuubette ila galgala kana abidda keetiin afuura keetiin maqaa Yesuus Kiristoosin sin kadhannaa maqaa Yesuusin nutuwi shaka pori la abos reelamas maqaa Yesuus Kiristoosin la afuura keetiin afuura keetiin afuura keetiin afuura keetiin afuura qulqullu afuura qulqullu afuura qulqullu afuura qulqullu reeska pori la abos reelamas shaka pori la abos abidda keetiin nutuki afuura keetiin nutuki arki keen waatuku sin kadhannaa yaa Waaqayyo reeska pori la abos waan jon maqaa Yesuusin cabu waan maqaa Yesuusin kau Tuhan maqaa Yesuusin banamu goobon maqaa Yesuusin qajeelu dursataan maqaa Yesuusin afayyu maqaa moqota caalu reeska pori la abos maqaa moqotun oomaniif maqaa ilma kee Kiristoos Yesuusin afuurri kee nu tuqee darbu harki kee nu tuqu afuurri kee nurra habuufatu wabdachiiste reeska pori la abos garabaa kunan isa sin jajjabeessu siniif erga amma isa gattanitti achiin bayinaa itti amma maqaa Yesuus Kiristoosin birriif warqees kadhanna miti arra afuurri kee nurratti dhangala'u afuura kee nurratti dhangalaas arra afuurri kee nu tuqu pori la abos mana keenya keessa ijoollee keenyatti bu'uu darbi sanyii keenyatti bu'uu darbi bu'uu darbi hidhamu amma maqaa Yesuus Kiristoosin sin kadhadha humni diina afuurri diina kan nama doorsisu abjuun kan nama dhiphisu
du'a kan nama hawwisiisu maqaa Yesuusiin kan cabe haa ta'u waan maqaa Yesuusiin kan cabe haa ta'u dhiphina kan namatti naqu depressionii kan namatti naqu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan caccabe haa ta'u Maqaa Kiristoosiin kan dhangalee haa ta'u Yesuusiin kan dhangalee haa ta'u Yesuusiin kan dhangalee haa ta'u akka kennu tabu afurri tabu humni kennu tabu Shaabori la abos Yesuusiin darbe fura waaqayyo ilaa fura waaqayyo waa gochuu kan danda'u waa hojjechuu kan danda'u si afura waaqayyooti darbe abidda keetiin darbe humna keenya jireenya keenya argadhu nutti darbe hidhaa keenya hiiki darbe gaaffii keenya deebisi darbe waaqayyooti guddaadha waaqayyooti jiraataadha waaqayyo galgala kanatti humni diinaa maqaa Yesuusiin kan cabe haa ta'u jireenya keenyaati jilba namaa kan nyaate bara namaa kan nyaate mul'ata namaa kan nyaate abjuu namaa kan nyaate maqaa Yesuusiin kan cabe haa ta'u maqaa Yesuusiin kan cabe haa ta'u Pori la abos Reska pori la abos maqaa Yesuusiin kan cabe haa ta'u kan dhangalee haa ta'u maqaa Yesuusiin kan dhangalee haa ta'u waaqayyo la harkikee Reska pori la abos irreenke maqaa Yesuusiin nutti habu afurri kee nu argatu humni kee nu argatu humni biraan afurri biraan jireenya keenya irraa maqaa Yesuusiin kan dhangalee haa ta'u irraa 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 kan dhangalee haa ta'u humni kee nu argatu afurri kee nu argatu jireenya keenya dhuunfadhu ati waaqayyoodha jireenya keenya dhuunfadhu hidhaan hiiki jaamummaatti nu bani gadameessi cufamaan maqaa Yesuusiin habbanamu maqaa Yesuusiin gadameessi hin deenye haa ta'u Pori la abos la gadameessi cufamaa maqaa Yesuusiin addeessu gadameessi kan cufamte akka aanaa kan boosu maqaa Yesuus Kiristoosiin gadameessi kan baname haa ta'u Doktorni gadameessa kan banu yaa waaqayyo gadameessa kan banu si maqaa Yesuus Kiristoosiin gadameessi kun kan baname haa ta'u ati waaqayyoodha Saaraan akkas jette waggaa har'aa Saaraan mucaa ilmaa kaasuutti hin baattette yaa waaqayyo gadameessi cufamee kan boosu maqaa Yesuusiin waggaa har'aa ililleef galataan fuula kee duratti dhiyaatu Hallelujah. Abos shirra labori la abos. Maqaa Yesuusiin kan baname haa ta'u. Yesuusiin comfort. Yesuusiin banamu. Reska pori la abori la abos. Maqaa Yesuus Kiristoos namanaa jechuun banamu. Amen. Waaqayyoodha. Ati jiraataadha ati alfaadha ati omeegaadha ati hundumaa dandeessaa maqaa Yesuusiin ati El Shaddaiidha ati Yoonaayidha kana guutaman ila yeroo daqiiqaa lamaaf meeme humna keen guutamuun barbaada ati kana tuquun barbaadadha kadhadhaa waaqayyoon dhugaa waaqayyoon isinitti hima waaqayyo namoota humnaan guutuu qaba Hallelujah, amen. Aboree de'eera labos arrade waaqayyo irra jilbisaanii laafi nan jabeessanaan jedhe waaqayyo waanjoon irraa kaasa jedhe waaqayyo humna kenna guutadha maqaa Yesuusiin maqaa Yesuusiin ilaa fuula waaqayyo Reska pori la abos ilaa waaqayyo ilaa humna waaqayyo ilaa fuula waaqayyo sanama jabeessu maqaa Yesuusiin isinirratti dhangala'u waaqayyos na argatu waaqayyoodha ati guddaadha galanni fudhannis ammas sagalee kee barannaa sagalee kee nu barsiisi sagalee kee yeroo barannutti humna keetiin nu guuti sagaleen keessa darbu sagaleen kee burruusaa cabuun kan irra jiru jireenya keenya keessaa hacabsu sagaleen kee abiddaa gubuun kan irra jiru jireenya keenya keessaa kan siif hin taane hagubatu waaqayyoodha ati jiraataadha wanta gaarii hundumaa maqaa Yesuusiin nu keessatti ati ijaarradhu finni hundumti nu immoo siifa ta'u
Maqaasatti nu jaallatte Kiristoosiif jettee ameen. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Yes, Gaafa Lord. kadhachuu irratti dhaga'amu akka dhaagaa akkasii yeroo xiqqoo ifoonaa godha. Har'a dubbii akkas jedhuun dubbadha. Sagalee akkas jedhuun fudhadhee dhufe. Waaqayyo akkamitti dubbata? Waaqayyo hin dubbata. Gaafa dubbatu immoo akkamitti dubbata Waaqayyo isa jedhutu guyyaarraa sa'aatii muraasa keessatti ol hin laalla. Bu'uura ittiin jalqabnu sagalee Waaqayyo keessaa macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 3 dubbisa. Hunda isaan dubbisu garuu boqonnaa 3 guutummaa isaattitu ilaalla. Amma tokkoon dubbisa. Akkasidha. Yeroo sanatti Saamu'eel mucichi geggeessaa Eelii jalatti Waaqayyoof in hojjeta ture. Baras Waaqayyo takka takka malee namatti hin dubbatu. Namatti hin dubbatu, mul'annis deddeebi'ee in argamu ture. Eeliin dulloomee iji isaa bararrisee arguu dadhaba in adeeme. Gaaf tokko halkan inni iddoodhuma isaa hin ciisa. Saamu'eel immoo godoo qulqullaa iddoo saanduqee kakuu Waaqayyoo jiru keessa hin ciisa ture. Ibsaan Waaqayyoo ammallee hin dhaamne. Waaqayyo yommuu Saamu'eeliin hin waame. Saamu'eelis kunoo asan jira jedhee gara Eeliitti fiige. Kunoo asan jira. Maal jette jedhee Eeliin garuu an si waamne deebi'i ciisi jedhee innis deebi'ee in ciise. Ammas Waaqayyo Saamu'eeliin hin waame. Innis ka'ee kunoo asan jira jedhe. Maal jettee jedheen. Eeliin garuu yaa ilma koo an si waamne deebi'i ciisii jedhe. Kanaan dura Waaqayyo dubbii isaa isatti mul'isee waan hin beekneef Saamu'eel akka Waaqayyo isa waame hin barre. Waaqayyo ammas sadaffaa Saamu'eelin hin waame. Innis ka'ee gara Eelii dhaqe. Kunoo asan jira maal jettee jedheen. Waaqayyo immoo kunoo asan Saamu'eelis hin waame. Ka'ee gara Eelii dhaqee kunoo asan jira maal jettee jedhe. Waaqayyo mucicha akka waame Eeliin kanarratti hubate. Saamu'eeliin dhaqii ciisii inni ammas si waame yaa gooftaa koo garbichi kee hin dhaggeeffataa dubbadhu jedhiini jedhe. Saamu'eelis deebi'ee dhaqee iddoodhuma isaa hin ciise. Kana booddee Waaqayyo dhufee achi dhaabbatee akkuma isa duraa Saamu'eel jedhee hin waame. Saamu'eel immoo yaa gooftaa koo garbichi kee hin dhaggeeffataatii dubbadhu jedhe. Waaqayyo yommus Saamu'eeliin kunoo an wanta dhaga'uunsaa dhagna namaa suukanneessu Israa'el keessatti nan hojjedhaa. Gaafas an maatii Eelii irratti waanan dubbadhe hundumaa jalqabaa amma dhumaatti nan raawwadhaa jedheedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo in dubbata. Waaqayyo yeroo dubbata akkamitti dubbata? Akkamittiin immoo Waaqayyo dubbachuusaa beenna. Sagalee namaaf sagalee Waaqayyoo gargar baasanii beeku. Sagalee namaaf sagalee Waaqayyoo gargar baasanii beeku. Sagalee namaaf sagalee Waaqayyoo akkamittiin gargar baasne beenna. Waaqayyoon dhaga'uudhaaf immoo maaltu nu gargaara laata? Namni Waaqayyo hin dubbata. Sagaleen isaas immoo nuuf barbaachisaadha. Sagalee isaa nuuf barbaachisaadha. Waaqayyo dubbachuun isaa nuuf baay'eetu nu barbaachisa. Garuu akkanatti maal arginaa? Saamu'eel shaakala nama dhaga'u malee shaakala Waaqayyoon dhaga'u hin qabu ture. Nama dhagaa yeroo hundumaa eenyu wajjin jira? Bulchiisee Eelii jalatti yookaan harka Eelii jalatti Waaqayyoof hojjechuudhaaf galii gashabeera waan ta'eef kan inni dhaga'uuf, kan inni beeku, kan inni qajeelchama irraa fudhatu, kan inni yeroo hundumaa wajjin haasa'u Eeliidha. Namni Waaqayyoon dhaga'uu keenyaaf, Waaqayyoof hojjechuu keenyaaf namni nu barbaachisa. Namni nu barbaachisu miti. Saamu'eel kanaafi bidiruu Waaqayyoo jala yeroo hundumaa lafti Saamu'eel bulu bidiruu Waaqayyoo bukkeedha.
bidiruusaa waaqayyo bukkeetu bula Saamu'eel yeroo hundumaa achumatti ciisaa achumatti ejjetaa achumatti waaqayyoof ka'ee ibsaa qabsiisa ture ibsaan sunis immoo hin dhaamne ture ibsaan hin dhaamne ture gatii ta'eefi halkan sanatti waaqayyo guyyaa tokko halkan tokko dhaqeetu Saamu'eel sagalee Eelii beeka waan ta'eef gara Eeliitti fiigee Eeliin ciisaa jira waan ta'eef Eeliin immoo dulloomeera iji isaa didimmiseera humni isaa dadhabeera waan ta'eef manni Eelii immoo akkaataa biraa ta'eera waan ta'eef waaqayyommaa nama barbaadaa jira. Nama barbaadaa jira waaqayyo. Arras waaqayyo nama barbaadaa jira. Arrasii waaqayyo nama barbaadaa jira. Nama akkamii barbaadaa jira waaqayyo? Nama lafa bidiruu kakuu bulu barbaada waaqayyo. Nama iddoo aarsaa bulu barbaada waaqayyo. Nama iddoo aarsaati waaqayyo wajjin dudubbatu barbaada waaqayyo. Waaqayyo nama barbaada waan ta'eef Israa'el keessatti manni Eelii badeeraa manni lubaa badeeraa waaqayyoon dhaga'uu didaniiru karaa waaqayyo irraa kaataniiru waaqayyo immoo baroota keessatti nama barbaada waan ta'eef mana Eelii keessatti garuu nama ormaa tokko nama galii nama gashii gashame tokko argateera waaqayyo. Namni gashii gashame sun immoo eessa jira? Bidiruu waaqayyoo bukkeetu jira. Bidiruu waaqayyoo bukkee maaliif waaqayyoof gashameera waan ta'eef achittitu halkan tokko dhaqee Saamu'eel gaafa jedhu Saamu'eel sagalee Eelii waan beekuuf sagalee Eelii beeka waan ta'eef gara Eeliitti fiigee harka Eelii jala jira waan ta'eef maal jettee ani kunoo asin jiraatii jedhe. Lakkii ani si waamne dhaqii ciisee Eeliin ammas takka ture Saamu'eel naan ammas garuma Eeliitti fiigi. Nama biraan beeku ka isma jala jira waan ta'eef isma ajjinaa isaa gatii ta'e waaqayyoo fi yoo hojjetu malee kan inni wajjiniin haasa'u kan inni wajjiniin dubbatu Eelii lagatii ta'eef garuma Eeliitti fiigi. Ammas lakkii anoo si waamne dhaqii ciisee waan isin ajaa'ibu ilaalaa gaa al jalqabaa si waamne dhaqii ciisee ammas immoo an si waamne dhaqii ciisee sadaffaa Saamu'eel innaqe amma Eeliin waaqayyo akka dubbatu waaqayyo nama isaatti akka dubbatu waaqayyo irra saajjin tokkummaa qabanitti akka dubbatu waaqayyo nama isaaf abboomanitti akka dubbatu Eeliin beeka waan ta'eef Saamu'eel barbaadamuu isaa argeera waan ta'eef Saamu'eel kan waamaa jiru waaqayyo ta'uu isaa hubateera waan ta'eef hin qajeelchi. Namas hin qajeelchi waaqayyo siniif kennu. Arra isa kana dhibe waldaa kiristaanaa keessaa mana waaqayyo keessaa baay'een isaa kan bade kana nama of dhageessuu barbaadu malee namni akka isa dhaga'u barbaadu malee waaqayyoon dhaga'i nama namaan jedhutti dhibe. Dhalooti nuyi keessa jirru immoo dhaloota waaqayyoon barbaaddatu miti. Dhaloota waaqayyoon attaasa'u jedhu miti. Dhaloota namni isatti dubbatu barbaaduudha waan ta'eef. Jireenyi hafuura namaa miidhamaadha. Eeliin garuu Saamu'eelin gara eenyutti qajeelche gara waaqayyootti qajeelche. Ani si waamneet jedhe amma dhaqii ciisi. Amma sagalee kana yoo dhageesseefi ani garbichi kee asan jiraa gooftaa ko dubbadhu jedhiine. Haaleluyyaa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Ani garbichi kee ani garbittiin kee asan jiraa ati natti dubbadhuudha waaqayyoodhaan obboloota. Waaqayyo hin dubbata. Waaqayyo hin dubbata. Waaqayyo hin dubbata. Dubbachuu isaadhaaf murteessaan tokkummaa nuyi waaqayyo wajjin qabnu iddoon aarsaa keenya maal fakkaata? Iddoon aarsaa keenya diigamee jira immoo? Iddoon aarsaa keenya ijaaramee jira immoo? Iddoon aarsaa keenya maal fakkaata? Iddoon aarsaa keessanii maal fakkaata? Iddoon aarsaa keessanii inni isin dhuunfaatti qabdan maal fakkaata? Iddoon aarsaa waaqayyoo maal fakkaata? Macaafa Lewwotaa boqonnaa 6:13 irratti 12:13 irra deddeebi'ee yeroo sadii akkas jedha. Ibiddi iddoo aarsaa hin dhaaminedha. Ibiddi iddoo aarsaa hin dhaamin. Ibiddi iddoo aarsaa keessanii boba'aa jira immoo dhaamee jira. Iddoon aarsaa keessanii immoo ijaaramee jira immoo diigameetu jira. Galgala kana iddoo aarsaa keessanii mee ilaalaa galgala kana ibiddi dhaameera yoo ta'e maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kanaa kaasee hafuura waaqayyoo irraa kan ka'e ayyaana isaa irraa kan ka'e araara isaa irraa kan ka'e maqaa Yesuus Kiristoosiin ifuu boba'uu haa jalqabu. Haaleluyyaa. Boba'uu haa jalqabu. Obboloota ko ibiddi iddoo aarsaa hin dhaamin. Dhaamee jennaan dukkanatu jira. Dhaamee jennaan bineensatu jira.
dhaamee jennaan du'atu jira. Dhaamee jennaan badiisa jira. Ibiddi iddoo aarsaa dhaamennaan dukkana keessa fayyinni hin jiru. Dukkana keessa jireenyi hin jiru. Dukkana keessa nagaan hin jiru. Dukkana keessa gaariin hin jiru. Dukkanni nama nyaata waan ta'eef. Kanaaf iddoon aarsaa keenya maal fakkaata? Saamu'eel yeroo hundumaa bidiruu Waaqayyoo bukkee yeroo hundumaa iddoon aarsaa isaatii ijaaramaadha. Kanaaf Waaqayyo isa barbaacha dhufe. Iddoon aarsaa ijoollee Eelii diigameera. Iddoon aarsaa luba Eelii diigameera. Dukkanaan dhaalameera. Waaqayyo nama barbaade. Waaqayyo galgala kana isin argatu. Waaqayyo galgala kana isin argatu. Kana isinitti. Kanaaf Waaqayyo gaa dhuunfaa keenyatti akka nutti dubbatuuf Waaqayyo nu wajjin akka haasa'uuf iddoon aarsaa keenya ijaaramaa ta'uu qaba. Iddoon aarsaa keenya ijaaramaa ta'uu qaba. Iddoon aarsaa keenya ijaaramaadha ta'ennaan Waaqayyo nutti dubbata. Tokko kana Waaqayyo akkasumas immoo Waaqayyo namoota akkamitti dubbata? Kiristoosin kan amananitti Waaqayyo hin dubbata. Kiristoosin kan amanan dhaloota haaraa kan ta'anitti Waaqayyo hin dubbata. Dhaloota haaraa kan ta'anitti Waaqayyo hin dubbata. Waaqayyo hin dubbata. Dhaloota haaraa kan nama taasisu Hafuura Qulqulluudha. Hafuurri Qulqulluun dhaloota haaraa akka taanu godha. Amantiin immoo nama biraatti argama. Dhaloota haaraa akka taanuuf Hafuurri Qulqulluun dhaloota haaraa akka taanuuf nu gargaara. Gara dhaloota haaraatti nu geessa. Amantiin nama bukkeedha. Garuu immoo lammaffaa dhalachuu immoo kan kennu Waaqayyo. Warri kun sadan barbaachisaadha. Dhaloota haaraa, amantii, lammaffaa dhalachuu. Tiitoo boqonnaa 3:5 sagaleen Waaqayyoo isa kana jedha jechuudha. Saamu'eel guyyaama tokkotti Waaqayyoon hin dhageenye. Har'a rakkinni mana Waaqayyoo keessa jiru maa inni? Har'umatti amanaa, har'uma raajii dubbata. Sababiin isaa har'uma amanaa, har'uma mul'ata arga. Namni har'a malee har'a mul'atan argu, har'a raajiin dubbatu miti. Garuu eessaatii mul'ata argee eessaatii dhageetu raajii dubbata. Isa kanatu baay'ee nama rakkisa jechuudha. Kanaaf Saamu'eel guyyaa tokkotti hin dhageenye. Saamu'eel maal ta'a ture? Achuma taa'ee hojjeta ture. Achuma taa'ee iddoo aarsaa sanatti wanta hojjetamu hin hojjeta ture. Achumatti immoo iddoo aarsaa sanatti Waaqayyo wajjin ol arga ture. Guddachaas immoo deema ture. Guyyaama tokkotti kan hin geenye jechuudha. Gaafa inni guddatu, gaafa inni iddoo gahu gara lakkoofsa 19 kaasnee yoo ilaallee fi Saamu'eel guddachaa ina deeme. Waaqayyo isaa wajjin waan tureef wanta inni dubbatu hundumaa akka lafa hin buune godhee ture. Yemmus guutummaa biyya Israa'el keessaa Daanii amma Barsaabbeetti Saamu'eel raajii Waaqayyoo isa amanamaa ta'ee beekamee hin fudhatame. Shiiloo iddootti dubbisaa Saamu'eelitti mul'ise sanatti Waaqayyo ittoo fufee ofiisaa hin mul'ise. Jalqaba dubbisaatti mul'ise, lammaffaa immoo maal godhe? Ofii masaayyuu itti mul'iseedha. Guyyaa tokkotti namni guyyaa tokkotti dhaltee, guyyaa tokkotti guddatee, guyyaa tokkotti deemee, guyyaa tokkotti naasa'u. Ijoolleen harmootii, aannan nuddii, indaa'imtii, daaddee deemtii, kaatee immoo deemti. Guyyaa tokkotti ol kaaneen guddannee guyyaa tokkottis immoo nama akkasii hin taane. Tani namni guddatee ma uumamee, guddatee ma argame addaamiin ta'a. Yoo ta'eef waggaansaaf maalsaa lafa hin kaa'amin malee isa ta'a. Akka xiqqoo ishee macaafa qulqulluu yeroo qorannutti beekumsa qaba. Hin dubbataa inaasaa gatii ta'ee fi al tokkotti kan kana ta'e isa jechuudha. Kana gaa jechuudha. Kanaaf iddoon aarsaa keenyaa maal fakkaata? Ijaaramaadhaa. Tokkummaan nuyi Waaqayyo wajjin qabnu maal fakkaata? Dhaloota haaraadhaan nuti dhaloota haaraadha yoo ta'an immoo maal dhaloota haaraan immoo maal godha? Dhaloota haaraa kana immoo kan kennu eenyudha? Isa yeroo kana ulaaluudhaaf beekuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Kanaaf iyyuu har'a Waaqayyo akka nutti dubbatuuf, Waaqayyo akka nutti haasa'uuf waa sadii nurraatiin eegama. Waa sadii baay'eetu barbaachisaadha. Innis maa inni? Yaada keenya, gurra keenya, ija keenya gara Waaqayyootti sassaabu. Yaada keenya guutuu Waaqayyoof kennu, gurra keenya immoo wanta biraadhaaf duuchine Waaqayyoof gurra keenya banu akka inni itti dubbatu akka dhageenyuuf
akkasumas immoo iji keenyas gara fannoo Kiristoos Yesuus qofa ilaaluu qaba. Kun sadan jireenya kiristaanaaf yookaan immoo jireenya amanaa tokkoof baay'ee barbaachisaadha. Solomoon yeroo dubbatu akkas jedha. Mana kee bukkeetii lafatti kosii gattu qabaadhodha. Mana kee bukkeetii lafatti kosii gattu qabaadho jechuun waanuma dhageesse hundumaa akka yeroo tokko akkas jedheen barsiisa. Yeroo namni dhufee waan baay'ee waan waaqayyo olaanatti haasa'u waan gurra nama duuchu gurra namaaf hin taane haasa'u akkasii jedha. Ani gaarbeejii miti yookaan ani qodaa kosii miti kosii natti hin deemtu hin jedhaan. Maaliifi ani mana qulqullummaa hafuura waaqayyooti. An lafa iddoo buufata waaqayyooti malee lafatti kosii gadi naqan miti. Kanaafi mana kee bukkeetii lafatti kosii gattu qabaadhu jechuun dubbii dhageesse hundumaa jireenya kee keessatti gadi hin naqin yoo gannattee maal ta'a hafuura kee ajjeesa. Tokkummaati waaqayyo wajjin qabdu ajjeesa. Jireenya keetu balleessa iddoo aarsaa keetti diiga. Kanaafi maal gochuu qabna waaqayyo kun itti dubbatuuf yaada keenya guutuu gurra keenya gara isaatti iji keenya gara isaa ilaaluu qaba. Gara isaa ilaalaa deebitanii qaaniidhaan lafan ilaaltanii dhala dubbii waaqayyo waan ta'eef gara isaa ilaaluutu qabna. Waan fedheef furmaati keessa kan jiru furmaanni kan argamu fannoo Kiristoos jala ta'uu isaa beenne iji keenya gara Kiristoos Yesuus ilaaluu qaba. Gurri keenya isa dhaggeeffachuu qaba. Daawit fa'aa gadi ba'anii ol galuudhaaf waaqayyo akkam godhu deemu immoo dhiisuu jedhu waan ta'eef qajeelchama kan nuuf kennu kan nu geggeessu hafuura isaati waan ta'eef hafuura isaa kanaaf immoo gurra keenya kennuu qabna. Gurra keenya yoo laannuuf ta'eefi miidhama jechuudha. Kanaaf waan waaqayyo hin barbaanneen guutamne waaqayyoon dhaga'uu hin dandeenyu. Waan waaqayyoon hin barbaanne waan waaqayyo hin feeneen guutamnee kaane yoo waaqayyoon nan dhaga'anne dhaga'uu hin dandeenyu. Waaqayyoon kan nuyi dhaga'uu dandeenyu duwwaa taanee gaafa fuula isaa duratti dhiyaannu waaqayyo qodaa duwwaa guutuu beeka waan ta'eef duwwaa sana keessatti waa keessa kaata waaqayyo. Waaqayyo waa isin keessaa kaa'u. Yeroo waaqayyo fuulduratti dhiyaannu duwwaa taanee dhiyaannu. Duwwaa taanee dhiyaanne duwwaa taanee hin kaanu. Waaqayyo ayyaana isaaf araara isaatiin nu guuta. Waaqayyo beekumsa isaan nu guuta. Waaqayyo hubannaa isaan nu guuta. Waaqayyo ogummaadhaan nu guuta. Waaqayyo nu barbaada waan ta'eef nutti dhimma ba'uu barbaada waan ta'eef waaqayyo isa kanatu godha jechuudha. Bakka cubbuun moo'etti waaqayyo jireenya cubbuudhaan moo'ametti waaqayyo hin dubbatu. Gadalaatti maal hin jedhee wanta waaqayyo hin barbaanne guutamne kaane waaqayyo nutti hin dubbatu. Sagaleen waaqayyo macaafuma Saamu'eel boqonnaa 2:12-17 maal jedhaa? Manni Eelii maal akka fakkaatu ijoolleen Eelii maal akka godhan waaqayyo Eeliif maatii isaarraatii akka fagaatetu dubbata. Waaqayyo Eeliif maatii isaarraatii akka fagaate dubbata. Sagaleen waaqayyo bakka cubbuun moo'etti jireenya cubbuudhaan moo'ametti waaqayyo karaatti dubbatu hin qabu. Waa tokkoon hiritti maa biyya keenya keessa maraatu baay'ee jira. Asillee iddiin dhufee badaa baay'inaa hin argine maraatuun biyya keenya keessa jiru yoo isin saantoo laattaniif saanta sanan gata. Yoo dhaabate immoo isinitti haasa'a malee yoo isinitti haasoftan isin hin dhaga'u. Kiristaanummaan keenya bara kana keessaa kana fakkaata. Amma waaqayyoon waaqeffannaa, waaqayyoof hin ilchinaa, waaqayyootti hin haasofnaa, waaqayyoon hin kadhannaa, hin galateeffannaa natti dubbadhu sin dhaga'an jedhu. Carraan laannuuf waaqayyoof. Carraan laannuuf jireenyumti keenyayyuu yoo cubbuudhaan guutuu ta'uu baateyyuu yoo cubbuudhaan moo'amaa ta'uu baateyyuu waaqayyoon anatti dubbadhu immoo carraan laannuuf. Obboloota koo yeroo kadhattan yeroo dubbifattan waaqayyo kan dhuunfaa keessanitti waaqayyo abbaa keessa gadi ta'eef natti dubbadhu yoo jettaniif waaqayyo isinitti dubbata. Carraa kennaafi itti mattanii itti haasoftanii akka waan duudaa akka waan tolfamaatti biraan sokkinaa. Ani immoo isin dhaggeeffadhaa mucaan kee. Ani isin dhaggeeffadhaa intalli kee. Ani isin dhaggeeffadhaa ilmi kee. Abbaa kooti natti dubbadhu. Waaqayyo waaqa namaan ooduu miti waaqa dubbatudha. Jireenyi keenya garuu wanta hin barbaachifneen guutamee jira yoo ta'eef jireenyi keenya garuu waaqayyoof hin abboomu yoo ta'eef waaqayyo nutti yoo dubbateeyyuu hin dhageenyu. Dhaga'uu hin dandeenyu. Wanta biraadhaan guutamnee dhagatii ta'e. Mana Saa'ol irraa waaqayyo macaafuma Saamu'eel boqonnaa 28 Saamu'eel keessa deddeebi'a. Mana Saa'ol irraa waaqayyo gaafa fagaate
waaqayyoon gatii irraa fagaateef ekara dubbistuu barbaacha deemu. Jireenyi nama baay'ee waaqayyoof abboomuu diduudhaan karaa waaqayyoo irraa kaachuudhaan waaqayyootti dudagatuudhaan gaafa abdii gudatan nama waasaanitti dubbatu barbaacha deemu baay'ee. Kennaan jira. Raajiin bakka dubbatan kennaan raajii kennaan mul'ataa kennaan maalii jira guutuudha. Hin dubbatu. Garuu namni kan inni nama barbaadachuu deemuu fi tokkoffaa gaafa jireenyi isaa wanta biraan dhuunfatamudha. Lammaffaa immoo amantii waaqayyo hin dubbata jedhu hin qabu. Sagalee waaqayyo macaafa Ibrootaa boqonnaa 6 irratti akkas jedha. Lakkoofsa boqonnaa 11 irratti lakkoofsa 6 irratti ni fakkaata. Amantii malee waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu jedhee boodda eenyuyyuu immoo fuula waaqayyo irratti dhiyaachuu barbaadeef waaqayyo akka jiru warra isa barbaaddataniif immoo gatii isaanii akka kennuuf amanuu qabaadha. Har'a baay'een waaqayyo natti dubbata, waaqayyo na gargaara, waaqayyo na hiika kan jedhan nama barbaacha deemu. Bara nuyi keessa jirru bara itti nama barbaadan ta'e waaqayyoon bara barbaadan nuuf haa ta'u. Baratti waaqayyoon barbaadan, baratti waaqayyoon nutti dubbatan, baratti waaqayyoon nageenya, waaqayyo bara akkasii nuuf haa godhu obboloota ko. Baay'een amma akkas jedha. Baay'een keenya akkas jenna. Yeroo baay'ee immoo tiksii tokko tokko dubbisna. Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 3 gooftaa Yesuus Kiristoos akkas jedhe. Hooloti sagalee tikseen beeku, tikseenis immoo sagalee hoolota isaatiin beeku. Namoonni baay'een immoo akkas jedhu. Namoonni baay'een immoo tiksii baafanneetu tiksii kana dubbanna. Akkamittiin dubbannaa? Gooftaa Yesuus Kiristoos na beeka, anis immoo isa beekanna. Jireenyi keenya na dhagaaf anis immoo na dhagaa keessa jiraachuun gaariidha. Garuu jireenyi keenya jireenya isa dhaga'uudha. Jireenyi keenya jireenya isa dhaga'uudha. Bar tokko namicha tokko tajaajilu dhaqee waldaa keessa dhaabatee tajaajilu keessaa akkas jedhe. Namni hundumtinuu mana baadhatee jira mataa isaa irratti jedhe. Namni hundumtinuu mana baadhatee jira mataa isaa irratti jedhe. Mataa isaa irratti mana baadhatee jira jechuun jireenyi nama hundumtinuu waan ittiin qabame qabaa, waa'ee mana ijaarrachuu yaada, waa'ee mana dhaabbachuu yaada malee amma waa'ee waaqayyoon dhaga'u yaadaan jiru. Obboloota ko jireenyi keenya maal keessa jira? Jireenyi keenya maaliin guutamee jira? Jireenyi keenya maal fakkaata? Lafa cubbuun jirutti waaqayyo hin hojjetu. Lafa cubbuun jirutti waaqayyo waan godhu tokkoyyuu hin qabu. Waaqayyo cubbamaa jaallataa, cubbuu garuu hin jibba waaqayyo. Cubbuu hin jibba. Waaqayyo qulqulluudha gatii ta'eef akka qulqullummaan nu jiraannutu waaqayyo barbaada. Kanaaf mana Eelirraatis waaqayyo akkasitti fagaachaa ture. Waaqayyo hin dubbata. Waaqayyo hin dubbata. Akka inni dubbatu immoo amanuu qabna. Amanuunis barbaachisaadha jechuudha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 16 lakkoofsa 1 akkas jira. Namni garaa isaatti yaade hin akeeka. Wanta inni deebii kennu garuu waaqayyotu kennaafi yookaan immoo waaqayyotu itti dubbata. Itti nutu arge ayitu jedhutu arge jechuudha. Kanaaf waaqayyo akka inni dubbatuuf abboomamuun keenyas baay'ee barbaachisaa jechuudha. Abboomamuu diduun baay'eetu hamaadha. Abboomamuu diduun sagalee waaqayyo macaafa Saamu'eel boqonnaa 15 keessatti akkas jedha dubbiin waaqayyo lakkoofsa 22 amma 23tti. Saamu'eel immoo dhugumaan waaqayyo nama dubbii isaa dhagee abboomamutti akka gammadu qalma gubamuuf aarsaatti hin gammadaare kunoo abboomamuun aarsaarra hin caalaadha. Abboomamuun keenya barbaachisaadha jechuudha. Abboomamuun baay'ee barbaachisaadha. Hin caaladheetu dhaggeeffachuun mooraa korbeessaa oolaa dhiyeessuurra hin wayya. Abboomamuu diduun cubbuu hooda sobaati. Xiiqeffachuun jallina akka waaqayyoo tolfamaan waaqeffachuuti. Sababii ati dubbii waaqayyoo tuffatteef innis akka ati mootii hin taaneef si tuffateera. Abboomamuu gaafa dinnu maal ta'a? Waaqayyoo nu tuffata. Gaafa nu abboomamuu dinnu. Tarii karaan keenya jireenyi keenya akkasumatti deddeebuu keenyaanii waan waaqayyoon wajjin jiru nutti fakkaachuu danda'a. Garuu abboomamuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo
aarsaa nu dhiyeessinu caalaa tajaajila nu tajaajilu caalaa lallabaa jiru barsiisaa jiru caalaa waaqayyo maal barbaada abboomamuu kootu barbaada waaqayyo nama dubbii isaa dhagee fiixaan baasutu barbaada sooliin waaqayyoon tuffate waaqayyo obboloota koo isin tuffatin namni yoo nu tuffate waaqayyo tollu qaba waaqayyo nu tuffate immoo eenyu tollu qaba waan ollu qabu jira wanti ollu qabu hin jiru waaqayyo isin hin tuffatin waaqayyo immoo kan nama tuffatu abboomamu yeroo dinnutu nu tuffata waaqayyo kanaaf abboomuun keenyaani yeroo nu abboomamnu waaqayyo nutti dubbata waaqayyoon immoo hin dhageenya waaqayyoof abboomamuu fi kan nu gargaaru yaada nuuf qabu beekuudha waaqayyoof akka abboomamnuuf immoo kan nu gargaaru waan yaada nuuf qabu beeku macaafa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 29 lakkoofsa 11 irratti waaqayyo yaada nagaa yaada gara fuulduraatti eeggattan isiniif raawwachuuti waaqayyo yaadaaf akeeka nu miidhu hin qabu baroota keessatti waaqayyo yeroo hundumaa yaada nuuf qabu yaada gaarii yaada nagaa yaada gara fuulduraatti immoo waan gaarii nu gochuuti malee waaqayyo yaada nu balleessu yaada nu miidhu nuuf hin qabu namoonni baay'een gaafa rakkannu gaafa gungumnu akkas jenna waaqayyoon anaan nan jaallatu anaan nan beeku waaqayyo anaan nan dhaga'u kanaaf nama isa dhaga'uun barbaada namni dhaga'ee itti natti dubbatuun barbaada namni itti dhaga'ee itti natti haasa'uun barbaada innetu nama barbaacha kana waaqayyo obboloota koo yaada nuuf qabu beekuun baay'ee barbaachisaadha yaada nuuf qabu yaada nagaa yaada nuuf qabu yaada gaarii yaada nuuf qabu yaada gara fuulduraatti wanta gaarii nuuf gochuuti har'a yeroo isaanitti kana dubbatee eessa jiru gabrummaa keessa jiru miidhama keessa jiru harka namaa jala jiru garuu waaqayyo haa ta'u iyyuu malee maal isaaniif qaba yaada gaarii isaaniif qaba yaada nagaa isaaniif qaba yaada gara fuulduraatti isaaniif raawwatutu qaba waaqayyo obboloota koo waaqayyo arras nuufis yaaduma akkasii nuuf qaba waaqayyo yeroo hundumaa immoo wanta nuyi gochuu hin dandeenye nu abboomu waaqayyo yeroo hundumaa wanta nuyi gochuu hin dandeenye nu abboomu macaafa qulqulluu keessatti Musee wanta inni gochuu danda'utu abboome Phexrosiin wanta inni gochuu danda'utu abboome Geediyooniinis wanta inni gochuu danda'utu abboome warra kana fakkeenya isiniif fuudhe malee waaqayyo baroota keessatti wanta nuyi gochuu hin dandeenye tokkoyyuu nu abboomu waaqayyo kanaafi waaqayyo karaa tokkos karaa lamas hin dubbata garuu immoo namni isa hubatu hin jiru macaafa Iyyoob boqonnaa 34 lakkoofsa 14 irratti namni isa hubatu hin jiru malee waaqayyo karaa tokkos karaa lamas hin dubbata waaqayyo egaa karaa baay'ee dubbata namoota sanatti of mul'isuun waaqayyo karaan itti dubbatu keessaa tokko immoo namoota sanatti of mul'isuunis waaqayyo hin dubbata fakkeenyaaf Museetti seera lakkoofsaa boqonnaa 12 lakkoofsa 6-8tti akkasidha fixaan jirammanii gara xumuraa ga'an jira seera lakkoofsaa boqonnaa 12 lakkoofsi 6 kaasee akkasidha waaqayyo isaaniin mee amma dubbii koo dhagaa raajiin koo isin gidduu yoo jiraate mul'ata isatti of nan mul'isa abjuudhaan isatti nan dubbadha Musee garbicha kootti garuu akkasitti hin dubbadhu inni mana koo hundumaa keessatti amanamaadha waaqayyo namoota amanamuu ta'anitti maal godha ofii isaa mul'isa namoonni baay'een irraa nama ceephaa'uuf miti ani nama ceephaa'uuf miti tajaajiltoota ceephaa'uuf miti yeroo baay'ee namoonni raajonni maalonni baay'ee namoonni gaafa kaan akkas jedhu gooftaa Yesuus Kiristoos dhufee tokko itti natti mul'ate macaafa qulqulluu irraa dubbisne akkan dubbise kanatti Kiristoos akka itti natti mul'ate yoon jedheefi natti mul'anne yoo ta'e bu'aa maalii qaba ijanni narraa argamu immoo ija Kiristoos natti mul'ateedha kunis gaaffiidha jechuudha baay'een namoonni irraa coomaaf kadhata kadhatu ji'a 3 guyyaa 30 guyyaa 40 kadhatu 25 kadhatu 20 kadhatu gaariidha coomaaf kadhata kadhachuun garuu coomaaf kadhata qabannee yaannee kadhanneef isayyuu afuura maaliitiin yaada maaliitiin kadhanne waaqayyo afuura nu ittiin kadhanne yaada nu ittiin kadhanne hin tilmaama hin beeka gatii ta'eefi coomaaf kadhata qabannee kadhannee maaf waaqayyo keenutti mul'atu kunis achirra hin jiru jechuudha coomaaf kadhati gaariidha
Waaqaun barbaadachuun gaarii. Afuuraaf yaada ittiin soomaaf kadhata qabannee beekni kunis immoo barbaachisaa jechuudha. Kanaaf Museetti ofii masaa itti of mul'iseetu itti dubbate Waaqayyo. Abrahaamittis Waaqayyo ofii isaa qilxummaa maaramee jalatti jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 18 irratti achitti dhaqeetti of mul'ise Waaqayyo. Darbee immoo Waaqayyo macaafuma keessatti maal jedha? Ani Abrahaam garbicha koo jalaa waa dhoksee nan godhaareedha. Namoota amanamoo ta'an immoo Waaqayyo waan hin dhoksu. Obboloota koo jireenyi keenya har'a maal fakkaata gaa? Kanaaf Waaqayyo gaa karaa baay'ee hin dubbata. Warra kaanitti immoo abjuudhaan dubbate Yaaqoobfaatti Yooseffaatti immoo abjuudhaan dubbate Waaqayyo. Warra kaanitti immoo mul'ataan itti dubbate Waaqayyo. Warra kaanitti immoo karaa sagalee isaa dubbate Waaqayyo. Bara dhumaatti immoo edha sagalee Waaqayyo macaafa Ibrootaa boqonnaa 1 irratti lakkoofsa 2 irratti Waaqayyo bara duriitti karaa adda addaa abboota keenyatti hin dubbatedha. Karaa raajotaan dubbate, karaa adda addaatti dubbate. Barbaachisaa ta'ennaan Waaqayyo karaa harrees hin dubbata. Yoo namni dhaga'uu dide, yoo namni nama dhaga'uu dide harreen yoo namatti dubbata Waaqayyo. Balaamitti koo Waaqayyo harreedhaan itti dubbata. Harreen yaabbatee deemu. Hin dhaga'u gatii ta'eef. Fiigaa jira gatii ta'eef. Har'as obboloota koo wanta nuyi itti fiigaa jirru, wanta nuyi duukaa buunee jirru kun tarii Waaqayyoon waan ulfeessudha. Yeroo tokko dubbii bara kakuu haaraa kana keessatti gaa Waaqayyo macaafa qulqulluu nuuf kenne macaafa qulqulluudhaan waan hundumaa sagalee isaa kanaan tilmaamuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo tokko bara 96 keessa waldaa tokko waan mudate tokko isinitti hima. Waldaa afaan Amaariffaa Beetel jedhamtu tokkotu kaartuun keessa jira. Namicha tajaajilaa tokkotu Itoophiyaatii dhufe. Namooti waaqeffachaa jiru. Yeroo sana immoo baay'ee mayyuu raajii maal jedhamu kun yoo guunna jechuudha. Amma namichi kun keetu akkasidha. Saba dana Waaqayyo isin gidduu hin jiru ofumaa iyyaa jirtu isiniin jedhu. Ilaal saba Waaqayyo walitti qabamee waaqeffachaa jiru, faarfachaa jiru, Waaqayyotti iyyaa jiru jechuudha. Waaqayyo isin gidduu hin jiru ofumaatii iyyaa jirtu isiniin jedha Waaqayyo. Paasteriin inni, wangeelaawwiin inni bara 96 jechuun gaammaa akka ammaa qarabamne hin jiru jechuudha. Hundumti iyyuu inni waan godhu wallaale. Waan isin ajaa'ibu sagalee Waaqayyo beeku, sagalee Waaqayyoon beekuun barbaachisaadha. Bara dhumaatti karaa ilma isaa Kiristoos Yesuus nutti dubbate Waaqayyo gaafa jedhu macaafa qulqulluu kana nuuf kenne Waaqayyo. Sagalee isaa kana nuuf kenne. Sagalee isaa kana nyaachuun, dubbifachuun baay'ee beekuun nurraa eegama jechuudha. Hundumatti bitaa galee hundumatu ne. Mucaan tokko waan isin ajaa'ibu reefuutu barnoota fayyinaa baratee cuubamee waldaa malee deebi'a. Namni hundumti nuunee jechuutti kaanaanitu harka rurrugute. Harka rurruguteetu akkasidha. Iddoo isin 2-3 taatanii maqaa koon walitti qabamtanitti anachi isin gidduun jira jedha. Sagalee Waaqayyo waan ta'eef sagalee nama dubbatame sobe. Namni bilisa bahe. Waan tokko hin jettima. Sagalee nama dubbatame soba. Waaqayyo nu gidduu jira. Maqaa isaan walitti qabamne gatii ta'eef nama reefu fayyeedha alaa waan tokko hin jettima. Kanaaf obboloota koo waan nuyi dhageenyu hundumtinu sagalee isaa kana halkaniif guyyaa dubbifachuun, sagalee isaa kana beekuun, sagalee isaa kana barachuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Waaqayyo hin dubbatu miti. Waaqayyo sanni dubbatuuf namni sanni dubbatu gargar baasnee kan nuyi beekuu dandeenyu immoo bara dhumaatti karaa ilma isaa Kiristoos Yesuus nutti dubbate gaafa jedhu macaafa qulqulluu kana nuuf kenna. Abbooti keenya kanan qaban turani. Isaanii macaafa qulqulluu kun hin kennamneef sagalee raajii dhaga'u malee nuuf garuu isa hundumaa irra caalu Kiristoos Yesuus macaafa kana nuuf kenne. Maqaan isaa kana eebbifame haa ta'u. Kanaaf sagalee Waaqayyoo keessaa ergaa Phexros lammaffaa boqonnaa 1:19 dubbisanii 19 kaasee dubbiseen dhiisanii ammas dubbii raajonni dubbatan kun caalchisee nuuf cimee isiniinis amma booruun baqaqutti bakkalchi garaa keessanii keessaa ibsus amma ba'utti dubbii kana akka ibsaa iddoo dukkanaatti ibsuutti yaadaan duukaa yoo buutan gaarii gochuu keessan. Caalaadhumatti immoo raajiin caaffata qulqullaa akka namni tokko yaada ofii isaatii kennutti hiikamuun akka hin taane beekuun isinirra jira. Galanni Waaqayyoof ta'u. Obboloota ko
waaqayyo hin dubbatu. Iddoon aarsaa keessanii maal fakkaata? Jireenyi keessan maal fakkaata? Hin abboomamtu. Moo kiristaanummaan keenya maqaadhaaf immoo jireenya keenya wajjin olitti qabatee jira. Jireenya keenya wajjin olitti qabatee yoo jiraatee fi waaqayyo obboloota koo bara hundumaatti yeroo hundumaatti waaqa dubbatudha. Cubbamoon warri hin abboomamne warri waan waaqayyo hin barbaanne guutaman waaqayyoon dhaga'uu hin danda'an. Nama garuu barbaadanii nama dhaga'uu hin danda'u. Kanaaf har'a waldaan kiristaanaa sagalee waaqayyoo irraa raajii yoo caalsifatte, amanaan tokko sagalee waaqayyoo irraa raajii yoo caalsifatte, ergaa raajii caalsifate yoo barbaade, ergaa raajii yoo caalsifateef hin gufata. Waldaan kiristaanaa isheen sagalee raajii, sagalee waaqayyoo irra caalsifattu hin gufatti. Amanaan inni sagalee waaqayyoo irraa sagalee raajii caalsifatu hin gufata. Inni sagalee waaqayyoof dubbii waaqayyoof olaantummaa kennu garuu jireenya isaa Kiristoos wajjin jabeeffatee gooftaa isaa Yesuus Kiristoosiin eeggata. Waaqayyo karaa hundumaa isin haa eebbisu, ayyaana isaaf araara isaa isiniif haa baay'isu. Eebbifamaa guddaan isin jaalladhaa. Karaa koo xumureera. Yoo ta'eef sagalee ammaa irratti xiqqoo ishee daqiiqaa 2 kadhadhee fixanee jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Amiin. Mee akkas jenna hundumti keenya sagalee kee inni dubbifadhu, inni yeroo adda addaatti baradhu, inni karaa namoota adda addaatti na barsiisu jireenya koo keessatti ija haa godhatu. Jedhaati kadhadha. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Sagalee keenya keessatti ija haa godhatu jedha. Sagaleen waaqayyoo akkuma jedhu jireenya keessan keessatti hiddi hadhaan tokkoyyuu hin biqilin akka jedhu, hiddi hadhaan yoo biqilee jirateef akka nu hin dhageenyeef, nu keessatti ija akka hin godhanneef, akka hin guddanneef sagalee waaqayyoo jireenya keenya keessatti kan nyaatu yoo jiraateef, akka inni ija hin godhanne kan godhu yoo jiraateef immoo galgala kana na keessaa buqqeenna. Nu dura akkasirna harka ol qabneetu yemmuu kana nu maal jenna? Wanta siif hin taane dhiiga Kiristoosiin na keessaa gubatu. Wanti siif hin taane dhiiga Kiristoos Yesuusiin na gadhiisee deemu. Wanti siif hin taane, wanti sin ulfeessine, wanti ulfina kee mul'isne bara koo jireenya koo gadhiisee adeemu inneetu harka ol qabannee kadhanna. Mee galgala kana akkasidhaa kadhadhaa. Haleluuyaa. Waaqayyo yoo na dhiisee deemutteef si keessaa baasa Waaqayyo. Mana kee keessaa baasa Waaqayyo. Jireenya kee sabasa waaqayyo. Yoo tin barbaadu na keessa buqqisetti waaqayyo hin buqqisa. Haleluuyaa. Amiin. Haleluuyaa. Baay'een itti qabu qabanii raalaa shirra laborii laabus. Baay'een itti abdii qabanii abdiin isaanii nyaatame, jireenyi isaanii nyaatame maaliif? Wanta waaqayyo hin barbaanne jireenya isaanii keessatti hiddi hadhaan biqilee akka isaanii guddanne, akka isaanii tarkaanfanne godhe. Hiddi hadhaan biqilee jira yoo ta'e galgala kana maqaa Yesuusiin kan buqqee haa ta'u. Maqaa Yesuus gadhiisi deemedhaani maqaa Yesuus tajaajila koo gadhiis, guddina koo gadhiis, bara koo gadhiis, guyyaa koo gadhiis maqaa Yesuusiin na gadhiisedha. Reelaabos maqaa Yesuusiin na gadhiisedhaani na gadhiisedha kadhadhaa obboloota waaqayyoon dubbiin kennin dhagee, sagaleen kennin baradhu, sagaleen kennin dubbifadhu, inni faarfadhu, inni lallabu, inni barsiisu, inni dhaggeeffadhu. Na keessatti ija haa godhatu. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Rees kaaporii la aboo shirra laborii de'eera laboos maqaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kennu keessatti ija haa godhatu. Sagaleen kee maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keenya haa dhaalu. Galaa wanti ol jedhee jireenya keenya keessa jiru maqaa Yesuus haa deebi'u. Wanti ol jedhee tokkoffaatee maqaa Yesuus Kiristoosiin miilla keenya irratti kan gad deebi'e haa ta'u. Amiin. Ardaya waaqayyo ani sin kadhadhaa akkuma sagaleen kee jedhu sin garuu Kiristoos Yesuusiif jireenya keessan keessatti iddoo olaanaa isaa kennaa fi akkuma jedhu maqaa Yesuus Kiristoosiin mana koo keessatti jireenya koo keessatti iddoo isa olaanaa ilma kee Kiristoosiif kenneera. Obbolooti koo galgala kana ilma keef haa kennani. Amiin. Maskaaporii la abos reelaabaa shirra laborii la abos
kan isinirraa mul'atu Kiristoos haa ta'u kan isinirraa argamu Kiristoos haa ta'u mana keessan keessaa jireenya keessan keessaa kan ol jedhee mul'atu maqaa Yesuus Kiristoos haa ta'u kanaan eebbisaa Kiristoos isinirraa mul'atu Kiristoos isinirraa argamu reeskaa poorila abos maqaa Yesuusin humni Waaqayyo afurri Waaqayyo maqaa Yesuus Kiristoosin isinirratti ol haa jedhu. Amiin. Maqaa Yesuusin jireenya keessan keessatti Amiin maqaa Yesuus qofti ol haa jedhu. Amiin. Wanti ol maqaa Yesuus Kiristoosin gadi haa deebi'u. Kiristoos ol haa jedhu. Kiristoos ol haa jedhu. Reeskaa poorila abos. Hallelujah. Reelabaa sheekaa poorila abos maqaa Yesuusin ol haa jedhu Yesuus. Mana koo keessatti ol haa jedhudha. Jireenya koo keessatti ol jedhudha. Kennaafi iddoo Yesuusiif. Yesuusiif iddoo kennaafi. Barri kun baratti namni mana isaa keessaa Yesuusin baasee balbalatti cufatee jirudha. Baratti waldaan kiristaanaa Yesuusin gadi baastee balbala cufattee jirtudha. Olliti mana koo keessaa iddoo olaanaa qabadhu. Jireenya koo keessaa iddoo olaanaa qabadhu. Iddoo olaanaan si qofaaf taa'edha. Maaskaa Hallelujah. Yesuus. Amiin. Reelabaa sheekaa poorila abos iddoo olaanaa Yesuusiif. Isa tokkoffaa Yesuusiif hangafa ta'e Yesuusiif. Hallelujah. Reeskaa poorila abos ati Waaqayyoodha. Ati Waaqayyoodha. Ati Waaqayyoodha. Ati jiraataadha. Ati Elshaadaayidha. Ati Adoonaayidha. Ati Alfaadha. Ati Omeegaadha. Ati duutee iddoo mootee kaaleetta. Arfii baatasteetta. Jawwatanii dhiisteetta. Booficha waraanteetta. Amiin. Waasteetta. Reeskaa poorila abos. Jireenya nuuf laatteetta. Ifa kennuuf ibsiteetta. Humni dukkanaa hafuurri dukkanaa maqaa Yesuusin kan caccabe haa ta'u. Dhiiga Kiristoos dhangala'e haa ta'u. Amiin. Waaqayyooti nurratti ol jedhe. Amiin. Waaqayyooti nurratti ol jedhe. Waaqayyooti nurratti ol jedhe. Ol jedhe. Yesuus ol jedhe. Yesuus ol jedhe. Gooftaa ol jedhe. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Maskaa poorila abooree de'eera labos shirra labooree de'eera labos. Akka gammadummaa maqaa Yesuusin nu baase. Maqaa Yesuusin hundina nurraa kan caccabe haa ta'u. Amiin. Erraabo. Ilaa maasakaa poorila abos. Ilaa bidda kee. Ilaa fuula kee. Ilaa humna kee. Ilaa dhiigalma kee Kiristoos nama baasu. Eeskaa poorila abos. Ilaa fuula kee gooftaa. Ilaa humna kee Waaqayyo. Galanni siif haa ta'u. Amiin. Ulfinni siif haa ta'u. Amiin. Waan siif haa ta'u. Amiin. Dhukkubni kamiyyuu maqaa Yesuusin dhiiga Kiristoosin kan dhangala'e haa ta'u. Amiin. Mana qulqullummaa hafuura keetiiti. Nu iddoo buufata keetiiti. Hallelujah. Nu mana iddoo buufata dhukkubaa miti. Iddoo buufata dhibee miti. Iddoo buufata hamaa miti. Nu mana qulqullummaa keeti. Iddoo malee kan nufi. Teessoo isaa malee kan nufi. Nu iddoo taa'umsa isaa miti. Maqaa Yesuusin gadhiisee ta'u. Maqaa Yesuusin ijoollee keenya gadhiisee ta'u. Maqaa Yesuusin jireenya keenya gadhiisee ta'u. Ameen. Ati Waaqayyoodhaan ol jedhe. Ameen. Ati Waaqayyoodhaan galateeffamu. Ameen. Guddina siif Amiin. bara hamma bara baraatti ol jedhe. Waan hundumaaf galateeffamu. Maqaan kee bara hamma bara baraatti eebbifamu. Maqaa isaatti ni jaallata. Kiristoos. Amiin. Amiin. Ameen. Waaqayyo